Abrishii fi Ruutaan guyyaa 15 booddee akka cidha godhatan dubbatanii turanii egaa wantoota baay'ee keessa darbanii har'a cidha godhachuu isaanii baay'een gammadee fi ashamaa akkam jirtu hordoftoonni seenaa ta'u nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkamii sa'aatii kana geessanii ana obboleettiin keessan nagaa kooti isinis akka nagaa taatan abdiin qaba. warroonni jalqabaa gaaftanii aga hamma kanatti na hordofaa turtan guddaa galatoomaa warroonni subscribe like viidiyoo ko daawwachaa turtan guddaa galatoomaa har'ammoo viidiyoo kan biraatiin walitti deebinee jirra. har'a sila Ruutaa fi waa'ee Abrishii irraan xiqqoo isiniif qoodu barbaade egaa wantoota challenge aganan jedhamne keessa darbanii warroonni hordofaa turtan hin beektu jedhee tana abdadha. Ijoolleen kun jalqabumarraa kaanii challenge akkamii akka hordofaa turtan hin beektu jedhee na asaaba warroonni hordoftan warroonni immoo kanaan dura hordofaa hin turre jalqabnumti isaayyuu nuuf hin galle naan jechaa turtan egaa viidiyoo isaanii jala osoo galtanii wantoonni isaa isiniif galuu danda'a jechaadha. Ijoolleen kun akkuma jalqabaa jaalalaan walitti dhufanii namoonni tokko tokkollee gidduu isaanii galee akka isaan gaa'ela isaanii addaan diddiigamu gochaa turan jechaadha. warroonni hordofaa turtanii egaa isaan garuu challenge baay'ee keessa jechaadha. challenge baay'ee keessa darbanii iddoo kana gaanii jiru. har'a garuu Ruutaan akka jettetti har'a guyyaa 15 booddee akka Dubaayitti qalabatii godhadhu jechaa turte warroonni daawwattanii turtan jechaadha. egaa ijoolleen kun waan baay'ee keessa darban jechaadha. egaa Ruutaan akka dubbattetti maaliif yeroo qabannaa arrumarraa kaafne wanta gochuu qabnu goona jechaa turte. inni immoo Abrish immoo garuu ji'a kanaan booda isheen akka baqa lafarraan bubbunne maaliif yeroo finnaa jechaa turte jechaadha. inni garuu sargii guddaa godhachuu barbaadnatti fakkaate akkasitti isheen immoo haguma aqimii keenya maaliif hin godhanne nuti garuu maatiin beekee jira garuu dirqama sargii godhachuun qabaa jettee Ruutaan qabde Abrish qabde dirqama harruma kana ta'uu qaba jettee dubbattee turte. inni immoo maaliif harruma qabdee na cannaxaa keessanii manatti gallee mari'annaan ishiin immoo hordoftoota koo fuulduratti waadaan hafgaluu qabda. lafarra bubbutuun hin danda'amu. akka seera biyya keenyatti dirqama sargiin godhamuu qaba. qalabatii yoo kanaan durayyuu maatiin beekeyyuu jaarsummaa yoo dhaqaniyyuu dirqama sargii godhachuu qabna. hordoftoonni keenyallee nu eegaa jiru jettee dubbatte. egaa inni immoo sargii godhachuudhaaf waa baay'ee nu barbaachisa. har'a sargii kanatti waan qabnu of harkaa finnee boruu duuba keenya maaliin jiraachuu dandeenya kan jedhu dubbatee tura. ishiin garuu egaa nuti dubaroonni shamarroonni jechaadha. wanti dachee kanarratti nu gammachiisu gaa'ela kan booda dhimma ishiiti jenna. kanarraa kana illim goonee godhachuu barbaanna jechaadha. hundumti keenya iyyuu beekna jechaadha. gaa'ela baay'ee jaaladha. egaa Ruutaanis gaa'ela godhachuudhaaf fedhii guddaa tokko qabdi akkuma keenya jechaadha. inni immoo ishiin baqa xiqqeeffannee akkuma aqimii keenyatti godhannaa arruma kaane waan guddaa godhachuu biti. inni immoo baqa seera sargii lim jedhe godhachuu qabna qazinee. ishiin immoo guyyaa 15 torbee 2 jechaadha. torbee 2 kana godhachuu qabna. maaliif ammas osoo nuti ganaa godhanna jennu rakkinoonni qormaanni challenge nu gidduu waan galuufiyyuu harrumarraa kaane itti yaadu nurra jiraata. maaf osoo har'a jirru maaf qaxaroo qabnaa jettee dubbattee turte jechaadha Ruutaan. egaa inni immoo itti yaadu nu barbaachisa. harruma kaane harruma sargii miti mana jedhee dubbate jechaadha.
Naay amma simmoo rakkinni nu gidduu kana kanaan dura si sargii osoo har'a godhanna jennu chaalenjiin kun nu gidduu galee har'a simmoo osoo har'a boru jennu wantoonni tokko nu gidduu galaa mana jettee dubbattee turte inni garuu maaf rakkinni kanaan booda homtuu nu gidduun galuu minaa jedhee hubachiisee egaa isheen immoo har'uma kanarraa sargii godhachuu qabnaa jettee dubbattee jirti jechaadha. Abirish garuu garaa hanqate maal akka ta'e hin beeku malee qoy mari'annaa minaa mari'achuu ammoo minaa jetteeni egaa dhugaa dubbachuu fi gaa'elli barbaachisaadha. Maaliif biyya lafaa kana keessatti kan nama gammachiisu gaa'eladha. Egaa gaa'ela jechuun guyyaa lammataan argitu tokkittuma tana jechaadha. Egaa ruuttanis isumaa fi ittiin murteessinaay. Abirishatillee godhiif sargii micayyoo miskiina kanayyuun argattee godhiif sargii. Na akkasisiniin jedha. Egaa chaalenjii baay'ee keessa darbanii iddoo kana ga'anii dhugaa waaqayyoo ani baay'een gammadee fi maaliif jennaan ijoolleen kun gaa'elallee godhanne warroonni jalqabaa kaaftanii ijoollee kana hordofaa turtan wantoota baay'ee irraa baratu jechaadha. Dhugaa waaqayyoo nama lama lammataa of gidduu galchuun agam akka nama miidhuu warroonni gaa'elan qabanne keessattuu shamarroonni ijoollee kanarraa wantoota baay'ee jechaadha. Wantoota baay'ee barachuu dandeessa jedhee isiniif qabadhee tanan dhufe. Ammas immoo chaalenjii baay'ee keessa darbanii iddoo kana ga'anii har'as immoo har'a bakka kana geenye boruus immoo wantoonni baay'een nu gidduu galaa dirgama gaa'ela godhachuu qabnaa jettee dubbattee jirte jechaadha haroottan. Egaa waaqayyoo boruu wanta irra geenye isiniif qabannee dhumna jedhanii dubbatanii jiru. Guyyaa itti gaa'ela qabatan jechaadha. Guyyaa Dubaay deemanii warroonni Dubaay immoo asuma sargii ruuttaa fi Abirish irratti hirmaadha. Warroonni hordoftoota isaanii taatan jechaadha. Warroonni isiniif hin galle immoo deematii ilaalaa isiniin jedha. Amma viidiyoon biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura baay'ee sin jaaladha kabajamaa.